Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu har'as qophiin keenya haala qorumsaa irratti kan qabannee dhufnedha jechuudha. Qorumsi haala itti kennamu akkasuma akkamitti akka eegalamuuf deemu koorsii kamii wajjin akka qoramuuf deemnu kan adda baafannudha jechuudha. Akkuma beekamu kanaan dura koorsii 15 isiniif himeetiin ture jechuudha. Kan Departments of Finance Accounting jechuudha. Accounting and Finance irratti isiniif himeetiin ture jechuudha. Koorsiilee akkasuma ammas business management irrattis koorsii kamtu argama kan jiru qabannee dhufnee jirra jechuudha har'aaf. Kanaafuu nu hordofaa isin jechuu barbaanna jechuudha. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Amma gama qophii koorsii keenyaatti haa deebinu. Egaa kunuuti qophiin nuti qabannee irra kanuma qophiin keenya akkuma isin jenne koorsii nuti qabannee koorsii 12 oli kan ministeerri barnootaa ifoomse jechuudha. Departments of Business Management dhaaf jechuudha. Inni asirratti arginu kun jechuudha kan jalqabaati. Inni kun Introduction to Management jennaan jechuudha. Introduction to Management akkuma beekamu barattanii jirtanii waggaa lamaffaa irratti akka barattan abdiin qaba. Warri waggaa lamaffaa dabarsitan jechuudha. Namoonni fresh taataniif waggaa lamaffaa irratti akkasuma barattu jeetiin yaada jechuudha. Isa kanatu jalqaba irratti argama jechuudha. Isa kana qoramuudhaaf exit exam qoramuudhaaf isa kana try to discuss and detail gootanii ilaaluu qabdan jechuudha. Kanaafu isa kan itti dabarra jechuudha. Okay, inni lammaffaan isa asitti arginu kana Principles of Marketing jennaan jechuudha. Inni kunis akkasuma koorsii waggaa lammaffaa irratti namaaf kennamudha. I think semester lammaffaatti fakkaata. Isa kanas kan fudhattu jechuudha. Principles of Marketing kun jechuudha baay'ee kan discuss gootee jala deemuudhaan isa kana study gootee detail gootee ilaaluu qabnu jechuudha. Principles of Marketing kanas waggaa lamaffaa irratti kan barannu ta'a jechuudha. Namoonni barates baratan akkasuma irra deebitanii retry godhuu qabdan jechuudha. Isa itti aanutti dabarra. Inni itti aanu isa sadaffaan International Marketing jennaan jechuudha. International Marketing kunis akkasuma isa ittiin xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisudha jechuudha. Koorsii kanarratti isa kanas baay'isaati irra deddeebi'aa ilaalaa isin jechuu barbaana. Isa itti aanutti kan dabarru ta'a. Wal jalaan tafnee akka himnuuf jechuudha. Isa arfaffaatti deemna. Inni arfaffaa kunis Resource Management jennaan jechuudha. Resource yookaan Human Resource Management jennaan jechuudha. Isa kana I think waggaa lamaffaa fakkaata. Inni kunis hedduu waggaa lamaffaa kanarratti jabaata jechuudha. Business Management Department kanarratti jechuudha. Kanaafuu isa kanas baay'isaati. Human Resource Management kanas jala deemuudhaan tattaafiidhaan isa kana retry godhuu qabdanii namoonni itti dhufuuf deemtanis akkasumatti isa kana fuulduraaf akka jabeessan isin abdii akka godhatan yookaan akka jabeessan isinitti himaa jechuudha. Inni shanaffaa kun jechuudha Organizational Behavior jechuudha. Organizational Behavior inni kunis waggaa lamaffaatti fakkaata. I think waggaa lamaffaa irrattis kan barannu ta'a jechuudha yookaan kan barattanis akkasumatti irra deebitanii try godhuu qabdan jechuudha. Irra deebitanii ilaaluu qabdu. Isa kanas sirriitti qo'achuu qabdanii jeetiin yaada jechuudha. Organizational Behavior inni itti aanu isa jahaffaati. Inni jahaffaa Leadership and Change Management jechuudha. Leadership and Change Management isa kanas baay'isaati. Hordofaan isiniin akkasuma isa torbaffaa inni torbaffaa kun koorsii ajaa'ibaati. Koorsii freshman koorsii ta'edha jechuudha. Freshman koorsii semesteerii lammaffaa irratti kan fudhatamudha. Inni kun Entrepreneurship jennaan jechuudha. Entrepreneurshipin kun akkuma beekamu freshman course irratti kan namaaf kennamu jechuudha. For management isa kanas detail laaluu qabdu jechuudha. Dabarsitan jennee wanni laaffisuu hin qabdan jeetiin yaada jechuudha. Kanaafuu jabeessuu qabdan jeetiin yaada jechuudha entrepreneurship. Okay, isatti aan itti dabarru. Inni saddeetaffaan Management Information System jechuudha. Management Information System
isa kanas baay'isaati jala deemaan isin jechuu barbaada asumaan dhaamsa khiyyaa walumaan wantoota isin barbaachisus intis isin cinaa jirraa isinis akkasumatti jabaadhaa isin jechuu barbaadna jechuudha. Okay, inni itti aanu isa salgaffaa strategic management jechuudha. Strategic management isa sagalaffaati jechuudha. Koorsiin fudhatamuu qabu jechuudha. Okay, akkasuma inni kurnaffaa project management kajeudha jechuudha. Project management kajehu kanas baay'isaati hordofaan isinin jaa jechuudha. Wanta isinin himu kana hunda isaa detail dubbisuu qabdu jechuudha. Maaliif barnoonni biraa xiqqishu kan as keessatti hin argamin rakkoo ni fide jedhee hin yaadu jechuudha. Maaliif qorumsa exit exam irratti biiroon barnoota Itoophiyaadha jechuudha hin baafne waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu detail wantoota isinitti himu kana for business management qophaa'u akkasuma ilaaluu qabdu jechuudha. Akkasuma accounting and finance dhaafis hojjedheen ture viidiyoo gama duubatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni 11ffaadha business research method kajeudha jechuudha. Business research method isa kanas baay'ee hordofuu qabdu jechuudha. Inni kunis baay'ee kan research wajjin wal qabatus waan ta'eef isa kanarratti baay'ee theory isaa hoddumeessuun akkasuma research isaa baay'ee ilaaluu qabdu jechuudha. Inni 12ffaa static for management kajeudha. Static for management 1 and inni 13ffaa statics for management 2 jechuudha. Isaan lamaan kana baay'ee qabachuu qabdu jechuudha. Statics irrattis baay'ee kan cimu ta'a jechuudha management irratti. Kanaafuu statics for management 1 and statics for management 2 hordofuu qabdu jechuudha jabeessanii. Okay, inni 14ffaa yookaan inni itti aanu operations management kajeudha. Operations management kajoo kanarrattis jabeessanii qabdu jechuudha yookaan hordofuu qabdu. Isaan arfan isinii kana guutuu isaa detail discuss and try to discuss godhuu qabdu jechuudha. Irratti deebitanii dubbisuu qabdu. Maaliif isiniif qophiidha. Kanaaf isiniif qophaa'ee isiniif himame waan ta'eef kanaafu isaan kanarratti jabeeffattanii if duraaf waan ta'eef akkasuma warra waggaa kanaa kan jalqaba fudhachuu deemus haa ta'u isaanis kanarratti jabeessanii akka qabataniif share godhuudhaan cinaa dhaabbadhaa akkasuma isaanis itti himuudhaan viidiyoo kana agarsiisuu qabdu jechuudha. Maaliif irratti xiyyeeffataniif isaan jajjabeessaa jechuudha. Okay, isa dhumaa yookaan isa 15ffaatti haa deebinu. Inni 15ffaa kunis financial management jechuudha. Financial management inni hun isa dhumaati jechuudha. Koorsii inni uummanni yookaan departments of business management fudhatan koorsii inni dhumaa koorsii financial management yookaan jechuudha. Isa kanarrattis jabeeffatanii dubbisuu qabdu jechuudha. Yeroo dubbistan by the way hunda isaa sammuutti qabannaa osoo hin ta'in sammuun keessan akka waan gizee sayyaadatte wanni takka isiniif dhufu yookaan akka waan gizee gaafiin san isinitti dhufu akka waan san itti yaadattan gootanitti dubbisuu qabdu malee guutuu isaa dubbisuu hin qabdan jechuudha. Topic qofa isinitti fida waan ta'eef kanaafuu kanarrattis hin cinqatinaa hin rakkatina. Maaliif koorsii 15 kana guutuu isaa wanti itti heddummeessaniif hin jiru gaafiiwwan jechuudha. Kanaafuu isin yeroo dubbistan top waan ta'e keessaafu characteristic akkasuma advantage disadvantage wanta akkanaa kana faada jechuudha. Kan heddumminaan dhufu jechuudha. Maaliif theory irratti baay'ata jechuudha wanti isiniif kenname kun jechuudha. Kanneen kanarratti enda type isaa irratti jabeeffattanii qabachuu qabdu jechuudha. Hayya barattoota keenya egaa arraf qophiin nuti qabanne isa kana fakkaata. Namoonni chaanaaliin keenya yookaan viidiyoon irra qabanne kun isinitti tolee yookaan isin gammachiise like share godhaan komentii jalatti wantoota isiniif qopheessuu barbaadnu kan biraa yoo barbaaddan komentii jalatti nuuf barreessaa. Wantoota haaraa kan nuti isiniif qopheessuu yoo barbaaddan komentii jalatti nuuf barreessaa. Ashaamteek telegraama keessaniidhaan pdf garaagaraa akkasuma wantoota information yookaan general knowledge ta'e irratti isiniif qopheessuu jirra jechuudha. Achi jalas deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaafuu arraaf qophiin keenya koorsii department of managementiin exit exam fudhatu kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu rakkoota akka malee wanta hunda dubbisuun alatti isaan kanneen kanarratti xiyyeeffachuudhaan akka jabeeffatanii dubbistan dhaamsa isiniif dhaama jechuudha. Kanaafuu arraaf qophiin keenya kanuma fakkaata nageetti isiniin jechuu barbaada.